Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narraga wanti waliin ilaaluu deemnu akkamitti akka imoon xalafamuu danda'udha. Imoo akkamitti xalafnaa jettanii warri gaafachaa turtan imoo irraa akkatti xalafan. Imoon xalafama wanta jedhu waliin ilaalla. Imoon xalafamaa namoonni baay'een maal sobduufaa jechaa turanii. Imoon akkatti xalafamu malee ni xalafama. Xalafamuun isaa beekamaadha jechuudha. Akkatti nuti xalafuu dandeenyu haala hedduutu jiru. Haala san keessaa waliin ilaalla jechuudha. Imoo irra seenna jalqaba. Imoo irra ammaan imoo lama qaba. Imoo tokko irra seenee isin agarsiisu. Imoo kanarra seenee isin agarsiisa amma. Jalqaba irratti wanti nuti gochuu qabnu imoo tokko namarraa xalafuudhaaf bilbila nama sanaa qabaachuu qabna jechuudha. Bilbila nama sanaa hirkaa fuunee of hirkaa kaa'uu qabna. Ofii harka keessaa qabaachuu qabna jechuudha. Nama xalafuudhaaf imoo xalafuuf jechuudha. Bilbila nama sanaa harkaa qabaachuu qabna. Yookiin immoo bilbila namtichaa san irratti yeroo waa ergamu namtichaan nuuf ergi jenneeni yoo akkasitti hojjenne irratti xalafuu dandeenya jechuudha. Bilbila namtichaa hirkaa fuunee jennaan haala salphaadhaan xalafuu dandeenya. Meeseejii imoo irratti nu dhufu is keessa seennee ilaalla waan ta'eef jechuudha. Achirratti halluu goona. Namtichaan yoo nu ergi jenneenis namtichaa wajjin yookiin nama walii galtee qabaachuu danda'udha. Yookiin ammoo imoo keessatti wanta akkasii wayii siif ergeera fa'aa jettanii yeroo baay'ee egaa namni waan akkasii egaa baay'ee namatti hin tolu. Garuu namni waan akkasii hojjechuu barbaade akkanatti yoo godhe malee hin danda'amu jechuudha. Imoo namaa xalafuun cimaadha. Imoon akka qalliitti mistira namaa hin kennu jechuudha. Mistira namaa hin baasu imoon. Akkanatti yoo fudhatan malee jechuudha. Akkasitti yoo irraa fudhatte malee namatti hin agarsiisu isheedha jechuudha. Imoon baay'ee mistira namaa eega. Imoo irratti wanti hojjetan namarraa haakii gochuudhaaf imoo namarraa xalafuudhaaf kun amma agree and continue naan jedha. Kun asirratti lakkoofsa kiyyamee kanuma irraa qabu. Digasha 41 akka godhe irratti okay godha. One moment please naan jedha. Imoo biraa bananna jechuudha. Imoo biraa banannee irratti mokkorra jechuudha yeroo san. Yeroo kan namaa xalafu qaban. Yoo kun nu dide immoo imoo kanaan akkas goone. Imoo kanarratti daataan kee dadhabaadha dhiifama wajjin. Asirratti sila naaf fida jechuudha. Amma daataan kee dadhabaadha. Asumaan numa na seensa callumaadha jechuudha. Silkii namtichaa akkanatti itti nanna. Silkii namtichaa akkanatti yeroo itti nannu miiseejii achirratti ergaaf. Miiseejii sana naaf ergi jenneeni miiseejii sanaan seenuu dandeenya jechuudha. Akkasitti. Yoo kana dhiisnee ammoo keessaa nannee ilaallu amma kun daataa kee dadhabaadha dhiifama guddaa wajjin dhannee imoo banameeru irratti ilaalla. Imoo banameeru keessaan akkamitti add new contact jedha. Add imoo biraa banachuuf jechuudha. Asuma irratti imoo biraa banachuudhaaf asirra dhufna. Asirra dhufnee erga jennee booda switch account add account kana jira. Add kanarra tuqanna. Add kanarra tuqannee asuma itti nanna jechuudha. Akkuma sammaatti 41 akkas jedhee itti naqaa jechuudha. Kuno successful naan jedhee jira jechuudha. Akkamatti kuno akkanatti banannaa jechuudha. Amma kanuma irra deebiinaaf bane wanta biraallee imoo biraallee banachuu barbaanne akkanattiin banannaa jechuudha. Kan namaa sanaa wanta namni sun hojjechuutti jiru wanta namni sun namaa wajjin haasa'aa jiru hunda akkanumatti nuuf fida jechuudha. Yeroo sanitti karaa kanaan imoo xalafuu dandeenya jechuudha. Malee imoo xalafuun tasumaa hin danda'amu jechuudha. Imoo cimaadha. Imoo namtichaa yoo walii gallee kaanii xalafne malee imoo xalafuun baay'ee ni ulfaata. Kanaafiyyuu barnoota keenyarraa asuma irratti walirraa dhaabna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naaf jiraadha. Amma viidiyoo biraadhaan walitti deebinutti.